waa'ee keenya BBC'n dubbachuu qaba. Waa'ee keenya majlisni dubbachuu qaba. Waa'ee keenya ustaazonni dubbachuu qaba. Waa'ee keenya ulamoonni hundumtuu xinnaadha guddaadha feemasaa doktorata mahandisiidha. Waa'ee keenya dubbachuu qaba. Yaa Mubaarak dadhabnee jirra. Yaa Mubaarak dugdi keenya dhumee jira. Fuulli keenya dhumee jira. Humni keenya dhumee jira. Adaraanu faana dhaabadhaa. Borinnaanun kufnu innaanu waataanu miidiyaatti dhufnee nu gargaarurra har'arraa nu gargaara. Har'arraa gadi nu dhaaba. Sumayyoonni jagnadha. Sumayyoonni beektotadha. Sumayyoonni wallahi namni akka isaaniitti beekaan hin jiru. Garuu har'a maqaan nu beetu maqaan taanee waamamaa jirra. Obboleenyi keenya har'a dhufanii sibiratti akkastiin fuula banatanii of aznaanna'uuf of gammachiisan itu tokkoon isaanii gaafatte keessi isaanii gubataadha. Waan itti dhobsan dhufnaan si jala taa'anii bashannanaa jiru. Waan itti afuura dhaabatan amnaan si jala dhufanii afuura baafataa jiru. Ijoolleen hammati argitu kun waggaa 5 waggaa 6 namni gad hojjete hin jiru. Itu har'a baankii isaanii gaafatte kumni 200 jiru. Morma isaanii irra itu laalte warqii mormaa tokko hin jiru. Warqii gurraan tokko hin jiru. Xayyiba hamma yoomitti yaa obboleessa keenya qaali. Yaa ustaazota keenya, yaa ulamoota keenya. Hamma yoomitti akkasumattiin nashiidaan nu bahaa, akkasumattiin nu azzanaa teessu. Mee gadi nu baha nu birmadhaa. Nun waan tokkitti isinirraan barbaadnu sumayyoota keenya kanaaf waa biyyatti banaa. Akkatti birrii kaawwatan haasaa irratti hattuus dadhabne hattuun nama biraa miti obboleessumadha. Abbaamadha. Firumadha. Ollaamadha. Abbaa manaamadha. Ijoolleen keenya karaatti dubbatan afuura baafatan dhabanii mee gadi bahaati taarikii hojjedhaa bor aara galfattu. Innaanuun fooqa babbareedaa Itoophiyaa keessatti ijaarru itti gammaddu. Innaanuun moolii gurguddaa ijaarru itti gammaddu. Innaanin hoteela gurguddaa bannee sin agarsiisnu nutti gammaddu nutti boontuun. Balleessaa keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Wallaaluma keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Dadhabumma keenya kaleessaatti nutti hin dallaniina. Barumsa qabaannee biyyaan baane nuun. Yookaan ahliin keenya barumsa qabaatanii abshiraa waa walitti qabadha namni nuun jedhen jiru. Ilmoo ko maal godhatte namni nuun jedhu hin jiru. Hamma yoomiitti dharee darajaa kanaan akkanatti jiraannu. Yaa jamaa nurra darbee ijoolleen keenya paaspoortii baafataa jirti. Ijoolleen keenya nun Itoophiyaatti dhallee gashine harka namaatti guddataa jirti. Akkatti guddataa jirtu immoo hin beeku. Miknaanni isaas namni haadhaaf abbaa malee guddate nama doktora ta'e nagarre. Nama paayileetii ta'e nagarre. Nama haafizal quraan ta'e nagarre. Haadha malee guddachuun dhibeedha. Haadha malee guddachuun siqaayidha. Maaliifii warra haadha malee hin guddanne beeka. Haadha malee guddadheen barumsa malee hafe. Please in the Rabbi in boil. Boil boletigo. Jabdu. Wallahi jabdu dat. Agasuma dubbatte. Wantoota asirra taa'ee bu'aa jiruuf immoo ani rakkadhee beelee dheebodhee miti. Rakkina sana keessaa baheera. Beelina sana keessaas baheera. Rukuchaa sana jalaas baheera. Garuu immoo ijoollee jalaan bahan jirre jira. Ijoollee wallaalumaan nyaatamaa jirantu jiru. Ijoollee beekumsa dhabaniitu nyaatamaa jirantu jiru. Har'a rakkina tokko iyyuu hin qabu. Suuqii mataa koon qabaa, jireenya mataa koon qabaa. Garuu iraftii naa kennaan jiru. Gammachuu naa kennaan jiru. Hirriba keessaa na kaasa. Obboloota koo bu'aa jira. Iqaamaa hojjechiifachuuf 5,000 6,000 Suudi Arabiyaatti namatti kennanii namni maallaqa deebisuuf dhabame. Maallaqa isaarraa nyaatee silkii cufata. Har'a waan ittiin iqaamaa hojjetattu dhabdeetu tasfaa kuttee manatti deebitee taa'aa jirti ijoolleen keenya. Miknaandaas kaleessa nama biraa waa qaba, biyyarraa waa qaba jettee tuuteessu. Mangistiin Suudi Arabiyaa
chaansii ajaa'ibaa fidee iqaamaa keessan hojjechiifadhaan naanni jedhu ijoolleen keenya birriin qaban. Gimmaashni isaanii iqaamaa waa ittiin hojjechiifatan dhabanii tasfaa kutanii manatti deebi'an. Sun hundumtuu maalirraani namatu nu miidhaa jira. Obboloonni keenya madaamii bira akkamittiin birrii kaawwannaa jedhaniitu biyyatti asii gad argu. Inni biyyarraa akka fedhettiin ta'aa jira, akka barbaadettiin ta'aa jira. Yaa obboleeyyan koo qaali. Irriba keenyarraa ka'uu qabna. Irriba keenyarraa kan ka'uu qabnu immoo ustaazonni keenya yoo bahanii nurraa dubbatan, feemosonni keenya, ulamoonni keenya, doktoroonni keenya, mahandisoonni keenya waa'ee keenya haasa'uu qabu. Torban lamaaf torban sadiif ji'a tokkoof waa'ee keessan cufaati waa'ee keenyarraa haasa'a. Waa'ee sumayyootarraa haasa'a. Haa ka'an irriba isaaniirraa. Nu waggaa lama keessatti lawxii ajaa'ibaa fiduu dandeenya yoo hattuun nu gidduun jiraati, yoo sobduun nu gidduun jiraati. Barumsi nuu kennamuu qaba. Torbeetti gaaf tokkotti barumsi nuu kennamuu qaba. Nu wallaalotadha. Paaspoortii baafanne malee akkatti maallaqa kaa'atan hin beeknu nuun. Reeristeeshinii moo reeristeeshinii jedhamee fooqii ajaa'ibaa jiraamu Oromoon tokkittiin keessan jirtu. Oromoon ayxee maastaawoqiyaa nuu hojjetu malee mee gadi bahaati ijoo akka kanatti bitattu akka kanatti godhattu jedhamee namni nuu haasa'aa jiru hin jiru. Birrii xiqqoo damooza waggaa lamaatiin ijoolleen guraagonni, silxoon, amaarotni qulfii tarakkabaa jiru. Dadhabbii waggaa lamaatiin mana samaal fakkaatu tarakkabaa jiru. Yaa jamaa gadi bahaa nuu dubbadha. Har'aa boodan taa'ina. Har'aa boodan rafiina. Waa'ee keenya haasa'a. Nu lawxii ajaa'ibaa finnee taarikii hojjechuu qabna. Akkuma namaa deenyee guddifachuu qabna. Akkuma namaa heerumnee haammannee rafuu qabna. Akkuma namaa qaraasifachuu qabna. Akkuma namaa tamaarsifachuu qabna. Akkuma namaa aalgaa mataa keenyaa afannee rafuu qabna. Madaamii ta'uu qabna. Nama nazansiisan ijoolleen akkanatti babbareeddu waggaa 6 waggaa 7 ituun hojjettee waan tokkittiin qabdu. Dubaayii gaafa galtu Suudii dhufti, Suudii gaafa galtu Kuweetiin dhaqxi. Ituu zoortu idimeen shidhuma da'uus hin dandeessu. Akka kanatti hafti jechuudha. Hamma yoomittireen dadhabne, hamma waa'een keenya haasa'amu, miidiyaan martuu waa'ee keenya haasa'u. Waa'ee biraa yoo haasoftanii Rabbitti sin kennanna. Kan taaptaap godhu, kan koppiliinki godhu, kan sheer godhu ijoollee biyya Arabaati. Sumayyoota biyya Arabaati. Bilaalota biyya Arabaati. Jagnoota biyya Arabaati. Kan dhukkubsataa bira dhaabatu jagnoota biyya Arabaati. Madaamota biyya Arabaati. Kan miidiyaa bareechuu numadha. Kan miidiyaa ho'isu numadha. Warri tujjaaronni, warri beekumsanni isin ilaalaa iyyuu hin jirani. Unkaan taaptaap koppiliinkii ummataan sin ga'u miti. Har'a garuu waa'ee keenyarraa